السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الشمع عركفوني جرجرتو متك أشتي متك على لافي ومتك كبجة أكم جرتان نجا كيساني فيا كيساني نجا نسيم بدأت الحمد لله رب العالمين أنا سان نجا وكلت ربي الحمد لله. أما اللي ولدت دي بنجرا فيديو براتيني هردفتوني كو هندو كيسانو يو قلتو وادا نفسرات لاسين جرا ومتك أشتي ومتك على لاتي ومتك كبجة akkasumas jajjabinni keessan ammallee ittuma haafuuf isiniin jedha viidiyoo piliis yeroo gadhiisu viidiyoo koo yeroo daawwattan piliis laayikii naaf gochuu hin dagatinaa. gatii isiniin kaffalchiisuu laayikiin namoota hedduu akka qaqqabuudhaaf isin qarqara waan na ta'eefi jaalalaa fi kabajaadha isin gaafadha. isinitti dheeressu viidiyoo gara yaada kiyyaatittiin tara. Inna lillahi wa inna ilaihi raaji'uun. Dhugaa dubbachuuf hedduu nama gaddisiisa wanni biyya keenya keessa dhagahamaa jiru jechuudha. Obboleessi keenya kun asirratti suuraa isaa argitan kuni jechuudha. Obboleettii ofii ajjeesee erga ajjeesee booda waraanee bifa suukanneessaadha ajjeesee badee dhabame jechuudha. Dhabamee jimma keessatti kan raawwatame dhabamee ergasii booddee barbaadaanii beeksisaniitiin iddoo argametti akka qabamuuf beeksisni taasifamee ture guyyaa 5 dura ajjeefame jechuudha. Badee dheessee eessaayyuu hin baane obboleettii ofii tiruu ajjeesee badee haala suukanneessaa waraanee ajjeesee albeedhaan waraanee ajjeesee biraa badee jechuudha. Garuu guyyaa 5 boodatti qabamee jira. Qabamee haala isin argitan kanaadhaan seera jala oolee jira. Murtii akkam akkatti kennan kan walimaan arginuu fi walumaan laallu ta'a jechuudha. Dhugaa nama gaddisiisa wanni biyyattii san keessa deemaa jiru nama jibbisiisaa. Gaafa gara laafummaan gara jabeenya akkanaa dhugaa rabbii akkamitti gara jabeenya akkanaa obboleettii turuu wajjin dhalate irratti badima feetee yoo qabaatte jedhee harka kamtu qabee waraanee albeedhaan isaa ajjeesa. Harka kamtu waraanaafi tiruu obboleettii tiruu garaa wajjin dhalate jechuudha. Inna lillahi wa inna ilaihi raaji'uun. kun waan dubbittuu namatti toluu miti jechuudha. nama jibbisiisu baay'ee nama gaddisiisa baay'ee nama wallahi maal akka jennu bichaan rabbummaan bichaan nuuf laafisu malee ka biyya keenya keessaa ku haala fokkataa haala nama jibbisiisuu fi dhaloota lafaa dhufutti illee xiinsammuu waan ta'uudha wanti yeroo yerootti deemaa jiru jechuudha. Rabbi nu haa baasu rabbi nu haa sattaru inshaallah. Gahee nunaa jedhu jechuudha. Dhugaa guyyaarraa wanti dhageenyu waan nafa fokkataa kanaatiin namni wal dhabaa yoo wal dhabee jedhee yoo waliin jiraachuu dadhabee hojii gargar achi fagaatee jiraachuu danda'a. Jireenyu yeroo ammaa mana tokko keessa nama jiraachisaan jirtu hundumtuu jireenya mataa ofii jijjiirachuudhaan kun gamas badee hunduu jireenya isaatti ol bira isaan hin teessistu mana keessa isaan hin teessistu. Namni yeroo olii fuudharraa yeroo ta'etti dhugaa dubbachuudhaaf haala kanaan obboleessi nama guddaa fakkaataa yeroo akkana ilaalan gara umrii isaa Allahu aalam rabbitu beeka. Obboleettii ofii bira suukanneessaa kana waraanee akkanatti ajjeesuu isaa dhugaa rabbii baay'ee nama gaddisiisa baay'ee namatti dhagahama jechuudha. Hundumaafuu obboleettii teennaa rabbiin isiif haa araaramu. Isaafis ka rabbiin dilii isaa haa dhiisu jenna qaama maal jennari rabbiin hin beekamu rabbiin araaramuu fi danda'a waan ta'eef murtiin akka nuti murteessinu murtiin kennaa miti harka rabbii keessa jirti. Jannataa fi azaabni illee harka rabbii keessa jirti waan ta'eef azaabattaa darbu jechuun darbii kennaan darbu rabbiin hojii isaatiin darbamu waan ta'eef nuti jenneedhaaf hin darbu rabbii kun jechuudha. Kanaafuu akkuma hojii isaatii haa argatu jenna. Dhugaa dubbachuu baay'ee nama gaddisiisa. Ilmi namaa hamma waliin jiraachuu hamma wal dhabanii waliin jiraachuu dadhabuu takka ragaa jira jechuudha. Ija kanaanii baay'ee nama gaddisiisa. Bara Itoophiyaa keessa wanti deemaa jiru waan nama gaddisiisu. Abbaa ilmoo ofii dhalchee ka'ee deebisee gudeedaa abbaa ilmoo ofii dhalchee ofii fuudhee ilmoo irraa argatee waliin jiraata. Haati mana abbaa mana ofii ajjeestee asiree irra bultu jalatti awwaaltee irra rafti. Abbaan mana haadha mana ajjeesee karattafee shintibeetiin naqa. Bara maal keessa jira wallahi rabbiin ani qiyaamaa irraa sodaataara wallahi rabbiin nurra hin godhini. Qiyaamaa dhiyaatitti mallattoo qiyaamaa irraa hiikuni wallahi rabbiin nu haa sattaru rabbiin nu haa nassaru. Yaa obboleewwan kiyya baay'ee nama sodaachisa wanni deemaa jiru. Obboleewwan kiyya wallahi hammuu fi illee yoo ta'e namni wal dhabu honnuma jiru. Ilmi namaa wal dhaba ilmi namaa walitti bu'aa wal lola.
walillee dhahaa, walirra darbaa, walillee darbata. Kun ammoo tuyyuu gaaga'umsa nafseedhaa. Hamma nageessuun kun sheexaanarraa ani fedhii sheexaanaa milkeessuun dhiiga dhangalaasee sheexaana hojii sheexaanaa mirkaneessuun mirga sheexaanaa godhuun kun wallahi baay'ee nama gaddisiisa. Sheexaanuma tarjaabbii irraa boodaatti ta'u ta'a akkuma Taajuu Shurrubbeedhaa. Obboleetti teennaaf rabbi si araaramu akkuma Taajuu Shurrubbeedhaa ajjeesee ka'ee deebi'e ammoo ajjeesuu sanuutuyyuu akka gaabbe kan dubbate jechuudha. Isiin baddee jirti, innillee jireenya isaa guutuu mana hidhaa Saqaaqee keessa taa'ee jira jechuudha. Namni nama balagaa laafatu, namni nama ajjeesu jiruufillee akka balleesse kana jedhuma mureetii beeka jechuudha. Obboleessi keenya kun amma firdiitti kennama. Tarii yoo horri maatiin isiillee dhabne innis haa bahu, sirraahee haa bahu, murtii adabbii isaa maluu irraa hir'isanii haadha abbaan tarii jiraatanii kunillee taduutillee ilmoodha, ajjeesillee ilmoodha. Duuba quba shanan kana badaadha jedhanii irraa muranii hin darbanii. Taanillee akkasiinuu dhabnee jirra yoo jedhanii tarii kanallee hin dhabnu jedhanii maatiin waliigalee baafachuu hin danda'a. Garuu ammoo tuyyuu kanaa alatti dhugaa rabbii murtiin Itoophiyaa keessatti itti murteeffamu mallee mana hidhaa hidhaniituma nyaachisuudha. Hundumaafuu rabbiin keeree haa godhu, wallaa rabbi ga'ee nuunaa jedhu baay'ee nama gaddisiisa jechuudha. Amma obboleessi keenya kunillee amma gaabbiin hin gaabbaa. Yeroo saniif tarii aaree sheexaanni mataa koree osoo hin beekin miira keessa seenee sheexaanillee itti fakkeessiti waan ta'eef nama tokko yeroo aaree yeroo dafee nafsiyaa ofii hin to'anne ta'ee sheexaanattu seenaa jechuudha. Sheexaana karaa sheexaanaa irratti deebi'a. Sheexaanni kaa duubaa itti tuttii motorisii hin micciirti. Sana booda hojii sheexaanaa san mirkaneessaa jechuudha. Namni yeroo aaree uf to'ataa deemuu qabaata. Yeroo aareetti waan isa aarsisan irraa fagaatu dhiibatee fagaachuu qaba. Dafee too'ibachuu qaba. Dafee nafsee ofii to'achuu qaba jechuudha. Kanaaf obboleewwan kiyyaa hojii tokko gaafa jecha namaan jettanii fi gaafa hojii murtii ho'i fudhachuudhaaf deemtanii duuba keessa ilaalaa. Duuba booddee isaa maal ta'a? Booddee isaa maaltu dhufaa? Wanti kun akkamii? Miidhaa qabaa? Miidhama bu'aa qabaa? Bu'aan inni qabu maalii? Miidhaa inni qabu maalii jedhaatiin ilaalaa isiniin jedha. Biliis obboleewwan kiyyaa dhugaa rabbii namni ni aaruu wannuma jiru dhabullee wannuma jiru murtii gara jabeenya akkanaa kun ammoo tuyyuu hojii sheexaanaati. Hojii sheexaanaa mirkaneessuudha. Rabbiin isinaa tiksuu, harka keessan isinaa tiksuu, du'aa yooliif godhaa, du'aa yooliif tikfadhaadha, du'aa uf tiksaadha, astaghfaaraa baay'ifadhaadha, zikrii baay'ifadhaadha. Rabbiin isinaa tiksuu, mara kennaayyuu nu haa tiksuu. Rabbii horraa karaa jallatirraa gorsee waldeeffatu nu haa taasisuu. Horaa karaa sheexaana wajjin deemu osoo hin taane sheexaanarraa karaa hin taanerraa deebi'u wal gorsifatee warra waldeeffatu rabbiin nu haa taasisu inshaallah. Wallahi baay'ee namatti dhagahama, baay'ee nama gaddisiisa. Maatii fi firoottan isiitii sabriif jajjabeenya haa kennu. Isii rabbii nama jeenataa haa taasisu. Yaa obboleessa keenya kanallee kaa rabbiin murtii itti murteessuu, murtii ilma namaa irra taree rabbii waa itti murteessuu waan isaa godhu rabbitu beeka waan ta'eefi rabbi isaa dhiisu jenna. Maal jechuu dandeenyonni jennu jiru namni nama abaaruu innuu abaaramaadha jedhamaa mire. Kanaafuyyuu obboleewwan kiyyaa rabbiin isinaa tiksuu. Bakkuma jirtanitti wanti biyya keenya keessaa deemaa jiru wanna nama jibbisiisaa. Namnillee akka walitti hin dhufnee, akka waliin qarqaarree dur namni walitti dhufee wal bira bulaa, waliin nyaata, waliin dhugaa. Amma haalli deemaa jiru akka namni akka bineessaa wal dheessu beekta. Akka bineessa bosonaatitti akka wal eeggatu, akka wal dheessu, akka wal jibbu, akka walirraa fagaatu, akka wal xireeffatu gochi godhamaa jiru baay'ee fokkataadha. Yeroo abbaan ilmoo ofii dhalchee itti deebisee ilmoo irraa argatee niitii godhatee hojii jiraatu bara kana keessa jira jechuudha. Bara hayyuun silaa manguddoo umrii 80 daa'ima waggaa 2 gudeedee miidhaa irraan gahu keessa jirra. Wallahi kun mallattoo qiyaamaatillee wanna dubbachuuf silaa irraa namatti toluu miti. Akkuma dhengada viidiyoo isin hojjedhe Arsii Asallaa keessatti manguddoo umrii isaa waggaa 80 jechuudha. Daa'ima dhalattuu waggaa 2 fi ji'a 8 ji'a 8 moo ji'a 3 biyaans ji'a 8 na fakkaata. Ji'a 8 waggaa 2 fi ji'a 8
gudeedee miidhaamaarraa qaqqabsiise jechuudha. Bara kana keessa jirra. Bara manguddoo hoggaa 80 gadi deebi'ee daa'ima hoggaa 2 gudeedu keessa jirra jechuudha. Wallaahi baay'ee ulfaata. Baay'ee nama jibbisiisa. Rabbi nuuf haa jijjiiratu. Gahee nuunaa jedhu kun waan dhageettumattuyyuu gurrarratti illee nama tolu miti uummata qashtii. Wallahi nama gaddisiisa. Kuwaa safuu amantaa daangessee amantaan kan dhuunfaatti Oromoo akka Oromootitti safuu mataa isii danda'e qabdi. Safuu qabdi waan ta'eef safuu Oromoollee kun ka cabsuudha. Wallahi baay'ee nama jibbisiisa, baay'ee nama gaddisiisa. Hundumaafuu rabbiin keerii haa godhu, rabbi nuuf haa jijjiiratu, rabbiin gahee nuun haa jedhu, biyya teennaaf nagaa nuuf haa godhu. Biyyi teenya biyya nagahaa nuuf godhee, biyya bilisummaa qabdu, biyya safuu fi eeggattu, biyya amantaadhaan bultu, biyya sodaa waan itti amantu qabaattu rabbiin nuuf haa taasisu. Biyya teennaaf nagaa kadhadhaadha. Kun nageenya biyyaallee waan booressaati. Nageenya biyyaa hawaasaallee waan dhooggaati. Hawaasni walirraa fagaataa, walirraa faca'aa. Shakkii hawaasa masaakiina kana jiddu uumamaan biyyi teenya biyya hawaasa walitti dhiyaatudha. Biyya waan qabdu walirraa ol afaanii fudhattee waliin nyaattee wajjin dhuddee wajjin bultee qabaadhaba waliin dabarsitu, du'aa cidha waliirra dhaabattee walii dabarsitu jechuudha. Haalli kun yoo ka itti fufu ta'e akkanaan yoo ka deemu ta'e garuu ammootuyyuu maaltu dhufa reeqa? Walirraa fagaata. Maaltu dhufaa deema? Walirraa fagaataa deema jechuudha. Hawaasni wal jibbaa ija shakkiitii wallaalaa walirraa fagaataa deema jechuudha. Rabbi nu haa tiksu. Wallahi kun waan hamaadha. Waan akka laayyetti ilaalamuu qabu miti. Kun ammoo furmaata harka rabbii jira, harka namaatii miti. Kun seerrillee sirreessuu hin danda'u. Rabbii shayaaxiinaa jibba hawaasa jidduu uumee hawaasa faffacaasu jidduu kaasee rabbiin jaalala duriisanii biyya keenyaaf saba keenyaaf deebisee jaalalaa fi kabajaadhaan nama wajji jiraatu rabbi nu haa taasisu. Wallaa kun nu ulfaataa hawaasa jidduutti akka waan badaa uumaa dubartoota dheengadda gayyaasanii shakkaniiti nama nyaatteedhanii gadi baasanii. Kunis waan hawaasa keessa shakkii uumuu, walirraa fageenya uumuu, sodaa uumuu, hawaasa walitti dhufee walirraa nyaachuu, mana walitti seenuuyyuu haga sodaatu gaa jechuudha. Dhugaa nama sodaachisa. Nutu raasaa laallee akkanatti raasamaayyuu laallee sodaataa jirra. Hawaasni wajjin dhugu wajjin nyaatu mana walitti dhufu sanjachaadha jechuudha. Kanaaf obboleewwan kiyya wallahi rabbiin nagaa nuuf haa godhu, biyya teenyaan nagaa haa godhu, du'aayii kadhadhaadha. Inshaallah tana malee hamtuu biraa rabbiin gurri kenna nu dhagahin, rabbiin nu dhageessisi isinii jechuun jaaladha. Uummata qashtii, uummata jaalalaa fi uummata kabajaa isin jaaladha. Isin kabajaa bakkuma jirtan nagaa fi rahmanni rabbii kan dhuma qabne isin bira haa jiraatu. Viidiyoo kana please like share naaf gochuu hin dagatinaa isiniin jedha. Video sirratti dheeressu amma video biraatti walitti deebinu. Assalaamu alaykum warahmatullaahi wabarakaatuh.